Asuma na jara jara ko pati. Kullen lugete rabasa lugete kullen. Jette ummata kana neem tayoni fin garte. Ani gasi gata achu ani gasi kabune lakin asirratti ani adda bola Hayyee bakka. wanti nuyi. Hayyee bakka anis jechoota gaggabaabaa itti fayyadamu. Maqaan kiyya amma akkam jettee naamtati. Waan mana keessa jaaratan ta'e akkamiin naamta. Leeyya jeetii amaree lubu. Ummata goomichuudha ni gaasaati. Goomichuudha. Sharifisha comment ilaalin fuula kullee bichaa laayila fuula kullee bichaa waan biraa laayil Yeroo nama leeyyuu pirezidaantii biraa eegu jira bir. Komantiin laalin. ilaalin Komantiin laallu. comment ilaalan haraami comment ilaalun haraami Nutu wallaa komantiin laallu. Gisee malee jaa. Ijumaan dhaanna malee komantii namaan dubbisnu. Gata yeenu dhufa. Ana amma fakkeenyaaf maqaan kee Shariifii mi maqaan kee? Maqaan kiyya Shariif. Mashallah yaa Shariif. Laalammaan silaa akkami siin jaa. Oh my god. Thank you. Ana amma akkam seete? Gisee siyaamu. Shariifii. Shariifishaa. Sharruu kiyyaan siin jaa jahaasa wajjaalala tokko sii galte. Takkaa sharruu firra dhageesse. Waan hedduu takka tasinjuu niin qaba asirratti laakin diiniin salphataan viidiyoo qabadhee si hojii asoo kasaadha. no la yoo sodaate dhabde galaan dhabde amman sitti himaan Caala awaan akka keessanitti asirra beekamtiin arganne akka hidha dhiisaa arge namni beeku akkanatti asirra Sharif warra malee carraan harkattuutti fayyadame. carraa kana fayyadame bar lafatti akka ana kafingataa kana bir maal taate namni beeku ni beeka asirratti Lafatti amanuuti as gubbatti itti Ayyee kulle mee maal Full bakka confidence. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu sharruu kiyya. Laa sharruu kiyya dubbiin akkasii mi dhaggeeffadhu. Nuti tokkoffaa konfidensii namaan laalla. Nuti dhalaa biyya rabaate dhalaa dalagattee qabnu dhibdeen ta'e jaalala takkitti qofa. Nuti dhibdeen ta'e wallaanan feena. Ayyee. Kanaafuu ta'ii kana maaf jara jirame akka jaalalameetu si laala. Hayyana jara jiru hoo sodaate hoo si dhufuu diddellee amma dalagarraa ol seentee amma amanan ta'a nyaata godhee mana kiyya urgeessee shaajeetiin si taa'ee si eegu jira gizii ol seentee qabsa keessarraa fuudheetiin gaama akkasitti si dhugdee ol si naqaa ati maal naan jetta keessa na jemma jechuudha akkamitti fayyadamta. Awur bajarra fayyadamin taini. wallahi gurbaan urka jira Sharif jarra fayyadamin nama kabulee kana nagartu. Yaa Shariif carraa bara yaa Shariif taa'e amma tamee kan qabeenya kana moggaa kudha lama biyya rabaa dalaga yaa Shariif Abduzaan. An qabeenya kee barbaadee miti niin qaba shaa alhamdulillah. Laa anama jaalala Shariif dhugattiin si fuudhu dhugattiin si heerumuu deema qalbii dhiisi Shariif. Anaan ni kaa godha naan ni kaa isin godha. Ani Ani isaa akka ni isaa kaa biyya jiru. qofa. ne ka faame goda Akka ni kaa karee kun akka jiiroo gaafadha. Laa na kallee isaan nan godhan bu'aan intala warra qabdu intala alii qabdu ijoolleen ni qoosti ijoolleen xixiqqoo warra laalanii mee akkam jettu. akkan Saniifuu fuullee lubbuu fi yaada dhaggeeffatu ani. mee lubbu jeme Hayyee bakka anamma yoona nama fiigaa alaa dhufee akkana si utaalee qophaatan teetana si maramee si akkana ta'u jiru sana gattee akkam na goota. Yaa ani kun lafarratti akkam na beektan bar sooshaal miidiyaa irratti dhaggeeffatu. Ati amma akkuma amma taa'u jirtu kana taa'u jirta dhaggeeffadhu Shariif dhaggeeffadhu fiigee dhufeetiin beebjii akkana si utaalee akka biyya faranjii kanatti si gubbaa gattee akkana sirna si biratti akkana bakka tanarra si taa'ee akkana morma jira seerati maal na goota. Anis akkas daran si hammadheetu waan gartee suuruun gadda maal goonere. Eessa na dhungattee taraa barrakkoon eessa na dhungatte. Akkana suuruun gadda. ni beeka wallahi ni qabbata wallahi Wallahi ni kee yabsa. Bakka jaalaa obbuun jaalaa lafite taniin dhufa amanii deema. Obbuun dhufa nu kaa godha. Ni sama toka usma wedi. Dhaggeeffadha amma Akkam jaalala warreen gurbaan kun ta'e moontaa ija laaffata gaa. kolle gurbaa maal jee ajala sidu Seera si dhungan maanjee. ol jeetuma si garsiisee barsanii ol jeetuma si garsee bara
Jala lu nak gurba kan tiada dia bisa gak? Ini romo kam. ibse amma ibse kara messenger si fudhate yoo deeme rakkoon qabu Ani amma jaalata jaalala kusma kadire maali fenanno rajira mo maali sala. Ani jaalata يا أخي مو إذا لا ترى أولي مو ولا جال بلاش تنافون الجرتو هي بجالة كم جالة تناجا نبو جالة دي كم بلاش قيا إيه اللوف لوفين فدا والله كتير كده ما دويس جرنا كمال تاتي جالتا أنا. إيه ما تقول ما تقول ما تجي نسيتي ما تعرفي بر هاي kadire maali fena jaalata tega batire. هاي بكشان تنام لنا ما جالة بك جارتي نقطن بكشان نايم إيه جارتي بكشان بكرم قطن Ayat. kana gabitan seeraan deebisu fudhatin Afaan keessa keessa godhama. باكا Afaan keessaaf mallaa keessaaf gartee iddoon biraas ni jirtire. انتم بيعطوا مكان كفتوا الله الله الرطر يا رب والله ربي بيولد بس نيجا gartee keessaan sitti malee amma nama dhibbata qaaba nama kumaaf dhibbaa afurii nu jala jira bar. nama kana ma khuda tanama ka kayti kana tokko tokko bar kuma dibba tokko ta'e qole fedhi tante nama rati tana te nama guddatu miti mirga kana ma kan dabarste kan nu jama kun ate mata ke ofif qofa jiraata dunya darata lubbuna ba male hadan qabdo baqi suma qofa qabti كل انا خيسان ستي متى sama naatti murtee tagao aqul jitu la bakar wallahi عندي انترفيو في دبر dabana kana mana gama ah كل انا amma dhaggeeffadha akka inni batu khadiiroo xiqqoo jarraa kana ah khadiiroodha xiqqoo jarraa kana ay khadiro jarra kana dhagaye amma barani meefi amma gartee dhalaan beekadhu nama jaalala ibsuuf feete keessaa ummata duraffaa feeti beek gizee amma afaaniin akkanatti jaalala waan jaalala ibseef amma onnee sii fudhachuu dande afaanumaan jaalala ibseefi amma jaalala kana ibsuufi tiyyaa fi teereef wal dabarte qa na gubbaan dabarteemi هديره انت دمنتي انت يعني قبوسني تكش ما قرتي جاسو داول ديبيتي قرتي اسرتي ام تيسير تشبو تخجي بل امتحان تو تشبو تغزي خبون اسرت لكن تكو نما خنا سوداري جرا ما دام بلا maal sodaatati namaaf jiraatta jireenya keeti itti dhiisita nama irraa badhu amma jaalala qabduuf jechaan ibsiiti jechaan amma ati jaalaluma ibsuufi dadhabdee kuulleen tun si harkaa baatee nama hedduu barbaadaa jira carraa qaba irraan dabarsin dhugaa rabbii والله ستاكا سيرو مدير dhugaa rabbii waan اتا ما غير رجالت انا مو نسر رجالة انا كلمة كنت نسر رجالة انا من يارا كراتشات فدا سجلتي جاردا وأنت خيتي ناته أم فتشون كناف تاته زمن هواتي بتي زمن هواتي زمن آدم نقطة سيالتك أم فتشون كدو كان मेरा कैसा करे भाई तू ऐसे करते कहां पे तू काजी दिसे करते वाउंदा सब किसे वाउंदा सर jaalalti kaanyi qabdu jaalalti kaanyi qabdu جالتك عني كم jaalalti kaanyi qabdu ओके वीडियो बनने तो मां सोना एक eh انتو वीडियो बनने तो मां सुना انتو انت تغير غير هذا चला और उधर कवर यार तेरी आखिर नहीं सकता कौन lugar bi kai sana tu bisa nguya tak kabla mana tempo tu sibere berkati tu sanggo abo jala la chutu me sunu dinu dinero mo ndisa warri heru meta ineerum nuti nama jaalala ibsachuun koy amma naa dubbata nama jaalala si ibsu wallaalee yerom akkam teerum ineerumtu koy jarana kana wanta kan dubbadda malaa gabaabte kuulelleeni jaalatee jirti maal jaalatee akka inni itti haa ta'u gartee yaani qaanfachuu nama digaataatti jaalatee jirti garuu ammoo kuullee qalbii gidgidee ilaalu bakka inni jiruutu irraa fagoodha san xiqqishoo laal sammuu keessa deddeemu jira.
Sigalee malee waan Jalan sana ibsin rakkoon qabu ana osoo jalan na ibsin fedhu karaa kana ibsin Guddaa nama bakka garaan jiru miilaan nama keessa yaanii wallaan Tattaan tommaati. Fuulleen asirratti akka inni itti haasa'u ta'e. Maaliif dhiirti beeka dhagaa jaalala dhalatti ibsattu afaan uumee baaftee illee dubbattee isilleen amanti. Ati amma sodaachuu jirta xiqqoo Shariifishaa.